Hordoftoota keenya sagantaa amma jalqabuuf jirru kanaan dura waa'ee gosaa fi akkaataa hiddi latiinsaa gosaa yoo babal'atu gara gadaatti dhufee miseensummaadhaan saba kana guutuu maatii tokko taasisu haasofnee turre. Amma immoo sirni gadaa akkamittiin akka hojiirra oolu wiirtuuwwan sirna gadaa gosa sadarkaa gosaatii haga gosa bal'oo fi sabaatitti jiru. Wiirtuuwwan irratti dhimmi garaagaraa yookiin immoo jaataniin garaagaraa yeroo jiraatu sagantaaleen gadaadhaan wal qabatanii fi gaaddisni jalatti ilaalamu. Wanti dhimmi gadaa gaaddisa sadarkaa gosaatti, sadarkaa gosa bal'aatti, sadarkaa sabaatti gaaddisa jalatti ilaalamuu qaba. Bakki itti wal ga'amu jechuudha. Bakki seerri caffeen kennitee fi bakka caffeen tumteef jechuudha. Bakkeewwan kana wiirtuuwwan kana ilaallaa jechuudha. Wiirtuuwwan kanatti maaltu raawwatama? Wiirtuun kunuyyuu maali? Maqaa isaaniirraa kaanee waan tokko tokko kaasuu yaallaa. Bakkeewwan sirni gadaa itti wiirtuu godhatee yookiin gaaddisa godhatee hojii isaa uummata ittiin gadi buusu jechuudha. Kanneen keessaa egaa gosaa aansee sadarkaa wiirtuu gosaatitti waan raawwatamu ibsineerra. Qixxeedha. Qixxee akka gadaatitti bakki qixxee jedhamu yookiin gaaddisni qixxee jedhamu maalinni? Qixxeetti immoo maaltu eenyutu wal ga'a maal raawwatu waan jedhurraa jalqabna. Qixxee jechuudhumtuyyuu maal jechuudha? Gaaddisa akkamiiti? Sirni gadaa maaltu raawwatama? Maaltu achitti lallabama? Maaltu immoo hoodatama? Qixxee jechuun waan akkuma maqaan nuu ibsu qixxee lafaati. Amma fakkeenyaaf kan akka tuulamaatti akka naannoo kiyyaatti. Gosaaf qixxee lafaa. Gosa amma walitti amma foolleen liiban. Kan liiban kun yoo jaanne yookaan jaan galaanoo jedhamne bal'aadha tiire. Miseensi bakka biyya hunda faca'eetiin jira. Miseensi sun qixxeetti wal ga'u qaba. Qixxee gosaatiin jechuudha. Lafaan qixxee laftuu qixxee lafuma qubatiinsa irra jiran jiraa miti. Akkuma biyyaatti hoo ta'e. Qixxee haadhura walakkaa sana kan taate qixxee qabatu. Qixxeen suni bakka itti wal ga'an fakkeenyaaf amma gadaan baalli walirraa fudhattee miti baalli walirraa fudhatanii hayyuu suni goodatee baalli walii kennanii adda galan. Miseensi sun immoo gaafa walitti deebi'ee wal baru qixxee qabata. Hayyuun isaanii sun hayyuu waliigalaa sun qixxee qabaaf. Qixxeen gaafa akkasitti nuwaa taatu jedhaniiti hayyuutti dhaama. Hayyuun caasaa qaba. Hayyuu goglaa jira. Kuusaa jira. Caayaa jira. Maaltu jira? Gadi bu'ee sadarkaan deema. Amma dhaqee kuusaa jedhama. Hoogganaan foollee agaa hayyuu qe'ee jiruutitti labsa. Qixxee sanatti wal ga'an. Bara dura gadaa fudhatan. Na yaadadha bara tokko qixxee gaafa dhaqanii muka meexxii jedhamu meexxii qabattee deemti foolleen. Bakkee itti wal baran sana jechaadha. Miseensi kun wal bareeti hayyuun isaanii sun eenyu? Ulfaan isaanii jira, bokkuun isaanii jira, hayyuun isaanii jira, hayyuun goglaa jira. Kuusaan jira, caayaan jira, hanqina qabaa, bakka buufanna jedheetillee wanni jedha. Kan guulullee kan gadaa keessaa gadaan tuni naan taane gadaa biraatti tan dabra jedhullee guulanillee achitti dhufeeti iyyannoo galfata. Bara jalqaba gadaa yookiin foollee qofaa fi qixxeen kun amma yeroo baay'ee foolluma irratti qaama laali yeroo dabballeetillee haga kanatti gamma kee hin beektu yeroo itti makootillee baay'ee gammi kee xiqqaadha. Yeroo gammitti fi baaluun dhageettiin kee ol ka'u foollee irratti akkana ni beekutti. Maaliif kun qadaaddu qabdaa miti qadaaddu jala deemta qadaaddu si gorsa. Amma itti makoon daa'ima isaanii gadiiti miti. Foollee jala deemti ishiin. Foollee jala deemtee akkeeffatti gammuma foolleen. Amma abbaan ilmoodhaa fi waan ofii nyaatu hin gurshaa siima of jalatti qabeen gorshuu. Itti makoon daa'imti waggaa 8 irra jirtu suni isaan wajjin itti makoo foollee manni wal bira jedhaniitillee sirbanii waanuma foolleen qabdu qixxeenis itti makoonis qabdi. Dabballeen immoo giddu galeessa jiraa miti. Qadaadduun isaa immoo qondaala. Qondaalumarraa waa baratu isaanis gorsaan isaanii qadaadduu isaaniitiin mari'achaa hin deemu. Garuu foolleen immoo jabaachaa waan dhufeef qixxee qabatee amma ofumaan of hoogganuutti illee gammallee wantoota baay'ee adda ba'aatiin jira. Kanaaf qixxeen
yeroo baay'ee ni fooluma irratti hin beeka. Gadaa keessa foolleetu geettii foolleetitu qixxee taa'aa jechuudha. Warri biraatis inuma taa'u ta'a. Laalamatti addeecha qixxee maal jedhamu kun amma Arsii keessallee hin jira beektaa. Qixxee addeecha qixxee hin jaani nu birallee qixxee kan jedhamu hin jira. Qixxeen bakkuma hundaa hin jira. Tuulama keessas hin jira. Qixxee sun ilaali lafatu qixxeedha malee kan foollee qofatu irra taa'aa miti. Alangeen illee irra taa'uu dandeesse. Warri alangee? Warri alangeetillee irratti taa'uu danda'a. Gadaan qaraatillee warri duulatillee irratti taa'uu danda'ani. Lafti sun qixxeedha qabu. Gosa keessaa qixxeedha. Gosa keessatti qixxee lafaati jechuudha. Qixxee lafaati. Gosa san keessatti qixxee lafaa filatanii kan kaa'atanii tumaa seeraa qaba. Seera qaba. Wanni gaaddisallee qaba maallee qaba. Lafti qixxee seerumaan beekama. Mukuma guddaa wayiiti immoo lafuma isaan laalanii. Maal amma naannoo keenyatti qixxee anjaan hin beektu amma bataskaana irra dhaabanii lafa awwaala godhan malee. Qixxee jira ammayyuu maqaan qixxee sun gaafa dur kan yoonni ta'a malee ammayyuu liiban qaba qixxee naannoo keenyatti xaddicha qixxee hin jaani amma Arsii keessatti xaddicha qixxee 20 jiramoo maal jedhan Arsii keessatti nan dhagaa qixxee lafaati. Wanti raawwatamu gama qixxee lafaa kanarratti yookiin immoo bakka qixxee jedhamu kanarratti gosa gosaatti erga waan gadaati gaa wanni haasa'amu waan gosaa miti wanni gosaa akkuma kanaan dura jirne dubbanneerra waan gadaa kana qixxee kanatti maal faatu haasa'ama fakkeenyaaf bara jalqabaa hayyuun sirnaan yookiin immoo hayyuun isaan hin deemu yookiin immoo ulfaan sirrachuu qabu wantoota sirrachuu qabu waan geettii sanatti darbaa jiru. Bara jalqaba foolleen gara foolleetti kan darbaa jiru gara gadaa qaraatti kan darbaa jiru gara dooritti kan darbaa jiru hunduyyuu qixxee sanarratti waan isa hanqatuu fi waan itti dabalatuu qabu fi waan sirreeffachuu qabu gadaa waggaa 8 yookiin immoo geettii waggaa 8 keessa seenuuf waggaa deemu qixxee sanarratti taa'ee mari'ata. Erga fudhatee booda baalli ilaalama fakkeenyaaf amma ganna barreen gaddaa birraa barreen gaddaa fudhatanii ganna barreen gaddaa fudhatanii ganni seenii fudhatanii birraa bara kanaa immoo miseensi walitti deebi'ee wal arga. Erga fudhatanii. Erga geettii fudhatanii booda foollee eega fudhatee doorii eega fudhatee gadaan gadaa eega fudhatee booda. Miseensi sun walitti dhufee wal bara. Maaliif wal baras. Wal bara oggaa 40 qixxee irratti wal bara. Qixxee irratti wal bara. Oggaa 40tti beeka wal argan laal. Abboota isaaniitti ta'u gadaan abbaa keetii 40 abbaa keetiitti si geessi miti ree. 40 abbaa isaanii sanii birraa ilma isaaniitu deebi'eetu wal argaa miti ree. Yoo abbaan hayyuu ta'e ilma abbaa sanaatiitu ilma santu dhufeetu hayyuu ta'a miti ree. Yookaan ilmi jiraachuu ta'a yookaan ulfaa sun baduu ta'a yookaan ulfaan dhaalama ta'a. Maaliif 40 abbaa isaaniitti wal argani. Waggaa 8 achitti wal argan malee warra biraati kan hunduu waggaa 40tti kan abbaan 40 abbaa isaaniitti bakka sanatti wal gaamiti qixxee sanitti kanaaf wal to'achuu qaba gaamiseensi kun. Ilmi abbaan isaa seeran gadaan dabarre gamman baasin foollee nu wajjin hin deemu jedhan gaafa suma biraa qaban. Maaliif calallirreen jechuudha. Abbaan kee mirrigaadha mirgan guuttota abbaan kee mirrigaadha. Si galee abbaan isaa seeran gadaan olluune gada ooltudha. Kanaaf sirreeffadhu kanaafuu gamma abbaa isaa sana baasu malee ofitti hin makan. Hayyuuchi keenya sun abbaan isaa sirrumaan 40 abbaan isaa sirrumaan hoogganee toon wanni jedhe ilmi isaatis hin danda'u. Caayaan nu bal'atte caayaa haa horatumu. Fakkeenyaaf amma laal gosti bal'achaa deemaa miti. Amma kuusaa foollee kan jedhamu kan hayyuun isaanii suni foollee sun mataa hangafa wanni qabduu miti hayyuu qabdi miti fuudheeti deeman. Gaafa immoo bal'achaatiin immoo basadii irratti bal'achuu danda'anii miti. Wal dhageessisuu danda'uu baachuu danda'a. Lallabni nan dhageessisuu caayaan horadhaa jedha innis gaafa sana iyyannoo dhiyeeffata. Gaafa jalqabaa kana jechuudha. Gaafa wal argan qixxeetti gaafa ba'an. Maaliif laalas abbaan isaatis kuusee akaakayyuun isaatis kuusee akaakileen isaatis kuusee inni abba sadii irra ga'ee taanani caayaan uummadhaa anolan guddadhaa jedha. Duraan laal hayyuu goglaatirra ture amma hayyuun ta'a jedha. Maaliif abbaa sadiini sirna akka gaariidhaan abbaan kiyya sulluqee akaakayyuun kiyya sulluqee ani sulluqee anamma abba sadi moonee dabarree akka gaariitti oduun gufatin gadaa hulluuqne anamma abba sadi kuusaa taane bulchine kuusaa taane anarraa hayyuuttan ol guddadhaa jedhan. Hayyuu hangafaatitti dhiyeeffata qixxee sanarratti dhiyeeffata. Gamaagamanii ilaalaniiti ulaagaalee sana hin guutawoo ta'e caayaan uummadhaa jedhan. Caayaa jechuun mikittilii gara gaammanaa warraan of jalatti nama. Maaliif ulaagaalee ittiin guuttatu sana laalaniiti abba sadeen kee qulqulluudha.
gadaa kana keessatti namni hin baddalamne yoo abbaan isaatillee gadaa hanqatee du'e ilaal hin ta'u. Utuma akka gaarii ta'an otoo abbaan isaa gadaa sana gadaa hulluuquu dadhabeetu hanqatee du'e rakkoo qaba hin laalama. Otoo akaakayyuunis du'e abbaanis du'e innuu miseensa sana hin jijjiirrata. Abbaa kiyyaan tolle gadaan akaakayyuu kiyyaan tolle abbaa kiyyaan tolle itti gaafatama kanarraa fuudha. Anuu gadaa kana nan jijjiirradha gadaan tun nun tolle gadaa duttawonni guula. Nan guula gara biraatti. Guula jedhee Miseensa biraatti an guula. miseensa biraatti an guula jedheetuun inni ofirraa kaasa. Yoo immoo abba sadii iyyuu nuu tolte jedhee caayyaa uummadhaa jedha. Caayyaan kuni maali? Of jalattan caasaa uummadha. Maaliif caalaas caayyaa uummattee akkanatti gosti nu bal'ate maaliin nu bal'ate lallabni an dhageessisu hunda waliin hin ga'uuti. Caayyaan uummadha. Caayyaa meeqa uummadha? Caayyaa lama uummadha. Caayyaa sadii uummadha jedheeti isa filata. Eeshii uummadhu eenyu uummatta jedhanii isa filata. Caayyaa sana laal. Caayyaa sun immoo warra isa jalatti buluudha. Ebilu caasaa akkasiin haa ta'u, ebilu ganda sanatti gosa sanatti caayyaan haa ta'u jedhaan. Isatu filata laal kuusaa sun. Maaliif? Isatu filataa miseensatu immoo mirkaneessaaf. Miseensi filee ta'u ebilu haa ta'u hin jiru. Maaliif? Itti gaafatamuu qaba. Alaal namichi mataan ta'ee deemu suni foollee sana hoogganee deemee oduu foollee sana keessaa namni tokko du'e yookaan waa tokko cabe maal jedheeti. Lola deemanii duula deemanii adamoo deemanii waan tokko taa'anii miti isatu fuudhee deemee miti. Haala hin taane tokkoon haala mirgaa fi gumaa hin qabne tokkoon baddalame. Diina waraanuu deeme namichi kun gumaa dhabaa reessatti diinni hin ajjeesne yookaan waan tokko hin taane yookaan wanta namichi santu gumaa baasa. Hayyuun isaanii sun. Hayyuu santu gumaa baasa. Egaa gumaan nama hin baddi. Isa hoggansa wallaalisa gumaa baasa. Kanaafuu immoo nama borhoo caayyaan inni uummatu sun nama sirrii warra sirrii jireenya. Nama namni illee wanni gumaa naa baasuu danda'u nama gosa qabu nama fira qabu. Kan nan salphisne jedhee isa filata. Otuu caayyaan isaa sun waa balleeche hayyuu isa filate santu itti gaafatama. Namichi sun nama sirna hin qabne ta'e nama gosa hin qabne nama yartuu tokko ta'eeti namni jedhee dubbiin isatti dhufte fa'a. Laal Oromoon hawaasa itti gaafatamaan godhu bulchaan yookiin hoogganaan jedhamu kuni ofiif itti gaafatama waan hundaayyuu. Akkaawuntibiliitii itti gaafatamummaa. Akka mootummaatti wanni hunduu hawaasuma irratti gadi wanni jedhamaa miti. Baasiin baastu wanni ati gootu sun illee hooggansa sitti itti gaafatama. Mataa ta'ee hayyuu ta'ee kan fuudhe sana. Maaliif isatu filata? Kanaaf amma qixxee sanarratti kaala waggaa 40 baasanitti wal gaanii miti. Kana sirreeffachuudhaan miseensi wal baruudhaaf bokkuun keenya jira, hayyuun keenya jira, caayyaan keenya meeqa. Ijoollee dhagaa amma abbaa 40tti miseensa gadaa abbaa isaaniitti wal arga waan ta'eef miseensi kun wal baree waadaa walii galamu miseensi kun wal mararfata. Hin taphatanii maal jedhanii achitti bara gadaa fudhata sana wal baran. Sana hunda keessa gaa. Iddoo garaagaraa itti wal arganii qixxeetti sammas immoo deebiin wal argani. Qixxee jechuun immoo mamaan qixxee baraati. Waggaa 4tti. Waggaa 4tti jechuudha. Waggaa 8 miti ree. Geettiin isaanii waggaa 8 waggaa 4 immoo qixxee keessatti. Waggaa 4tti immoo qixxee irratti immoo qixxee qabatan ammas. Qixxee irratti qixxee qabatan. Waggaa qixxee waggaa jechaadha. Gaafa sana immoo laalanii qe'eedhuma nama jabaatitti illee qabachuu hin danda'an. Maaliif wal baranii maal jedhanii nama jabaa nama kuusaa nama isaan keessummeessee danda'u qixxee qabatan. Qixxee bara qe'ee keenyatti qe'ee abbaa keenyatti qabatan bara gadaa birmajii. Anu bara sana waa'ee mi'a gadaa kanan bare. Qixxee qe'ee keenya bulan. Kanaaf qixxee mana namaattis qabatanii egaa miseensi kun wajjin wanni jechuu hin danda'a. Qixxee baraati qaama waggaa 4tti jechaadha. Isarratti maal godhu amma? Qixxee waggaa 4 kanarratti mee maal? Waggaa 4 kanarratti gama ammas deebi'ee maal kuusaan isaanii hayyuun isaanii sun baddalamuu danda'a namni waa ta'uu danda'a miseensi isaanii hanqina nama horachuu danda'a walaannan waan ittiin isaan arrabsu waan sirreeffatan gadaa tana laal miidhagduu taatee dabarsu gadaa abaarsaa akka jalaan taane gadaa eebbaa akka taatu gadaa ittiin arrafaman akka hin taane iccitiidha wal gamaa gamanii jabaa ofii jabeeffatanii kan mirga argachuu qabu. Wanni jechuu qabu. Namni maali gada ooltuun akka isaan keessatti hin uumamne. Namni seera gamma isaa fayyadamu. Gammuma keetillee hoo nyaachuu baatte yookaan gamma kee yoo fudhachuu baatte marii gada ooltuudha. Samsuun sun akka hin uumamne miseensi kuni wal gamaa gama bara sana. Yoo ebiluu akkas ta'e nama akkasiitti jiraate qote hayyuun isaa eenyu? Hayyuun sunis hayyuu olii qabaa miti ree. Hayyuun sun itti gaafatama.
guulanoo jiraate maa wanna san hunda isaanii achi keessatti wanni jaanii deebisanii wal sirreessan. Awgaa qixxee afranii sanaan booda bara dhumaati miti yoo gadaan goodatu qaama laali bara baalli dabarsanii galchuudha taasisana gadaan immoo odaa goodaana isaanis wajjin odaa godaansisan. Yoo gadaan karaa achitti odaa nabee godaanu isaanis wajjin godaananiiti foollee ofiisiin gorfatu. Korma qaluu fi birbisa buqqisuu birbisa maaxoo fi waan eega godhanii fi isaanis achitti wal gamaggaman akkaataa itti gamma sana fudhatan akkaataa gadaa ofii eebban galchan gadaan isaanii bareedduu taate akka geettiitti dhuftutti fursimatan maaliif gadaan geettidha gaalalama aangoodha kan nyaannu amma dhufte malee balballi maaliif geettiitti aanutti dabruudhaaf ta'an gaalalama amma dargaggummaa keessaa fuudhatti amma hin fuuta hojjaan hin gammadda malee qeerrummaan nama rarteetti qeerrummaa keessatti nafta. Gammaddee fudhattaa miti amma aangoo galcha hoo jedhanii wanni ta'u waan sirraa hir'atee leexaa taatu sitti fakkaata miti gadaa keessa akkasii miti maaliif kan biraatitti dabarta geettii biraatitti ijoollummaa gadhiistee gaafa dargaggummaa wanni jettu hin gaddita yookaan hin fudhadhu jettee hin didda aangoo galche maaltu galche wanni sirraa galcha aangoo wanni galchamu hin jiru jiruun bar geetti bar hin dabarta geessetti itti dabarta jedha amma laal afaan falfalaa waan aangoo galche maali aangoo wanni angafaa miti ati quxisuu keetiif waan sana dabarsitee karaa angafa keetiitti dabarsa baalli gaafa galchitu jirma fudhatta foolleedhaa miti foolleen baalli suuqqatti gaafa baalli sana foolluma ishee galchitu qondaala taati miti jirma baalli sana dabballeedha kenniteeti ofii jirma fudhatti baalli harkatti qabattee jirma fudhattu harka tokkotti waa lama qabattu ulee shimal qondaala jechuun hin qolataa miti qolatnaa kan itti qolatan ulee qolannaa fudhata qondaala qolannaa foolleerraa gara qondaalatti dabre qondaala sana gaafa qolannaadhaan qolannaa jechuun dhumtuu shaakalaa miti farda garmaamuu rukutuu wantaan qolachuun ulee qolachuun maal jechuun qondaalli kun qolannaadha shaakala gaafa qondaalummaa sana galcheetu immoo gara gadaa qaraatitti dabru immoo dooriitti dabru doorii jechuun dooroma beettee doorii gateettiin gooba afaan tirooba waraana qabatee maal waraanan qala waraanan lola kolbaadhaan qala kolbaa fudhata marga qaraa qaba marga qaraa sanii eebbisa arrabnuu qara waanni kun shanan hunduyyuu qara gadaan qara jirma sana lafa godhee raawwateeti maal fudhata waraana fudhata qaama waraana fi kolba jirma sanis harkatti qabatee waraana harkatti qabatu sana sanii dabarseeti immoo kana kanarraa fudhata inni waraana galchee sun immoo waraana lafa godheeti alangee fudhata. Gaafa alangee sana fixe immoo alangee immoo kanaa dabarsee raawwateeti faachoo fudhata. Gaafa faachoo lafa godhe faachoo sana kanaa dabarseeti ofii immoo barcuma fudhata. Akkasitti gadaa wal jalaa tokko kennaa tokko amma laal kanas nan fudha kanas qabadheetan kanas fudhadha kanas qabadheetan waanuma hundaa bakka tokkotti qabseen teessaare baallinis xiyya jirmis kiyya waraannis kiyya alangeenis xiyya faachuunis kiyya barcumni kana hunda mee siyaasa jechuun akka kanatti qabaa hunda walitti ofitti tareetu kan inni jedhu. Siyaasni amma kana ofitti taree rakkata wajjin. Kana ofitti taree rakkata. Kee keessatti garuu tokko sana kennite kana fudhatta sana kennite kana fudhatta geettidha gaalaal geetti keetti itti sigee. Harma hoo galchite sa'a fudhatta yookiin hameecha yoo sana galchite hameecha ilmatti fudhatta geesse hameecha irraa inni jettu waan ittiin qotattee qorii amma foollee maaf qorii nyaatti sana waan inni jedhu korma waan akkas geettiin akkasitti deema hunduyyuu deema. Kan biraa qixxee irratti wanti raawwatamu keessaa tokko jalqaba akka turte guulaan sabbata achitti sabbata maraa guulaan kunuyyuu maali sabbata maruun immoo sirna akkamiiti bakka qixxeetitti kana warra foolleetti ilaallata kun egaa foollee qofa natti fakkaate moo akkam gadaa miseensa biraa wanni geettii biraa ni ilaallata. Foollee dhumarratti guulanii guulaan foollee irratti foollee dhumarratti maaliif foollee irratti malee maalitti gamma keetu beektarii foollee irratti gamma bartas waan ta'eef. Guulaa jechuun amma laali 40 abbaa kiyyaatitti nageessii miiree gadaan ani har'an daa'ima ta'ee dhaladhe garuu foolleen garuu gadaan sun jala dabre ta'a yookaan yeroo naan gadaa ta'ee qabutti nan dulloomata kanaaf nan guulaa jedha nan guula jechuun walaannatti hin guulu beektee gadaan attaanutti hin guulu qadaaddutti hin guulu qadaaddutti duula guula guula maaliif
gamma sana wanni jechuudha fi gadaa qadaaduu jechuurree yookaan kan abbaa wanni haadhaaf qadaada inni mitire itti guula akka moggaasaa sana jechaadha beektaa karaa biraatiin gadaa amma gosa keessatti moggaasta yookiin ittiin guddifattaa miti gadaa keessatti immoo itti moggaafamtaa jechaadha gadaa sanatti hidhatteetiin kan guulatti galte guulatti galte kan umurii keetii wal siimu geettii keetii umurii keetii wal siimu sanatti hidhattee galte nan guulaa jedhu maaliif guulta gadaa abbaa kiyyaa akkas ta'e nan naqqabu. Yookiin immoo gadaan abbaa kiyyaa sun nuun tolle gadaan namaan tolle illee jira. Sababa lamaan kanaan guulu jechuudha. Abbaan kiyya dhaqqabee naqqabanne akaakayyuun kiyya naqqabanne gadaan tuni nuun tolle gadaan teenye tuni milkii itti ilaallannee nuun taane gadaa biraatitti jijjiirrachuu barbaannee jedhanii yookiin immoo taphaaf guulamoo maaliif guulamoo badii qabaa jedhanii kaamiseensi kun yoo laaligaa. Nu arrabsiisallee jedhee kan miseensi guutuun kan iccitii eeggata siin hin jenne namni sun amala badaa qabaate yookiin duubaa rakkoo qabaate miseensa nu arrabsiisa nu arrabsiisa jedhanii irratti walii galan malee hin guulchisan. Waa ulaagaalee isaanii sana gamaaggamanii fixaniitiin haa guulu hoo jedhani hin guula. Laalgaa guuluudhuma kanaaf dura hayyuutti sabbata mara hayyuun isaanii sun jira miti sabbata maru jechuun awwisaadhuma kafana bitee itti uwwisa. Calma jetteetuma yookaan wanni jettee harka baastitu hin dubbatu. Dirriba itti uwwisa. Dirriba itti uwwisee raawwateeti. Amma carraa dubbadhu yookiin carraa sii kennine maalii wanni jaamu hin jiru. Namichi sun gaafa sana dhaqee hayyuu isaanii walakkaa isaanii ta'a maal ta'a miti dhaqeetuma isumatti uwwisa natti nu uwwisin jechuu hin danda'u. Dhimma isaa hin dhiyeeffata. Sababa isaa hin dhiyeeffata. Miseensi gadaa hundi wal ga'a. Namicha kana duubni isaa hin qoratama abaabayyuu akaakayyuu isaa hin qoratama wanni inni jedhu suni dhuguma moota buma barbaadeen nutti dhufe. Foolleen leechisaa maal qabdii mitiire moota barbaadeen nutti dhufe moo umuriidhumatu gadaasaa sana isan dhaqqabsiisne gamanii raawwataniiti guuluu hin danda'a jedhanii miseensi mirkaneessee fi ofitti fudhata. Qixxeetti irratti. Qixxee sanarratti galan bara jalqabaa sana. Bara jalqabaa sanarratti. Moggaasan kaama qixxuma sirriitti wanni ta'eera jara sana wajjin dhiyeessisan moggaa wanni jeeree miseensa jijjiirratee jechaadha. Miseensa jijjiirratee birmajii yoo ture gara alchiisatiitti jijjiirrachuu danda'a. Yookiin immoo yoo meerbaa ture roobaleetti jijjiirrachuu danda'a jechuudha. Kan abbaa isaatitti jechuudha. Kan qadaadduu isaa ta'utti jijjiirrata jechuudha. Kuni guulaa jedhama walumaa galatti foollee irratti baay'inaan guulli kun kan jiru bakki itti raawwatus immoo qixxee bara jalqabaati irratti jechuudha. Qixxee bara afurii irratti odoo hin ta'in qixxee bara afuraffaan bara jalqabaati irratti sabbata maree akkasittiin sirna isaa guutuu godhatee guulaa jechuudha. Yookiin immoo miseensa isaa jijjiirratee miseensa gadaa biraatitti galaa jechuudha. Karaa biraa ammoo hayyuu waliigalaa amma inni duratti irree jenneerra hayyuun waliigalaa achitti mirkanaa'a jechuun bara jalqabaati kun kan ta'u bara itti aanu gama godhama. Egaa walumaa galatti qixxeen kana fakkaata. Gara fuulduraatti qixxee ilaalchisee hayyoota biraarree itti daballee itti dhiyaanna itti deebina.